Ijoolleen meeshaa mana keessaa kanneen akka soofaa, qumsaaxinii wantoota adda addaa nagaggaafachaa jirtan viidiyoo kana gubbaa irratti isiniif fidee dhufeen jira. Gatii isaa wajjiniin viidiyoo kana laayikii sheerii godhaa. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuuni kam jirtu nagaa keessaniin nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii gamtanii yeroo kana geessanii. Egaa gaaffii baay'ee nagaggaafachaa jirtu. Gaaffii isin nagaafattan gubbaarra dhaabadheetiin ani bootaa itti soofaa hojjetamu dhaqeen jira. Akkasuma immoo iddoon qumsaaxinii ofii kiyyaa hojjisiifadhe sanarree namoonni baay'een keessan meeqan hojjisiifattee kannaan jettanii baay'ee kan sin mararee hedduu nama marareechaadha qumsaaxiniin hojjisiifadhe suni. Innaa soofaawwan sin argitan kuni hanga 30,000 kan jiru jechaadha. 30,000 gadi hin jiru. Soofaa inni amma ilaalaa jirtan kuni soofaa 35,000 inni kuni jechaadha. Akkuma soofaa isaatti akkuma meeshaa isaatti jechaadha. Fakkeenyaaf immoo isaan kuni inni kunillee soofaan inni kuni soofaa 45,000dha. Soofaa baay'ee bareedudha. Xarapheessaa ishii wajjiniin jechaadha. Inni kun inni diimaan kunillee akkasuma gatiin isaa 45,000. Innaa yoggaa immoo nama tokko wal qunnamtan immoo iyyuu wal sin qunnamsiisuu danda'a. Gatii siniif ilaaluu danda'a jechaadha namni kuni. Meeshaa baay'ee babbareedaadha jechaadha. Ofii kiyyaa waan keessa deemeef jechaadha. Waan ofii kiyyaa jaalladheef waan bareedu jechaadha. Waan bareedu sinin bichisiisuu hin barbaanne. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jirta. Yeroo biyya Arabaa keessa jirta yoo bitattan malee as gallaan bituun hin ulfaata. Kunoo soofaan kun immoo 80,000 inni garanatti mul'atu sun jechaadha. Inni baay'ee mirxiidha. Isa haftaa mitirra ta'a. Inni hanaqi keenya kana miti haftaa mitirra ta'a maaleenoo isa haftaa midhuma siniin jedha. Soofichi baay'ee mirxiidha jechaadha. Innaa kanaaf bitachuu dandeessu jechaadha. Inni qulfii qabu kun 45. Inni kun immoo nachaan kun mul'atu kun immoo 35 faatu jira jechaadha. Akkuma wal darbutti jechaadha. Meeshaa saayii innaa akka barbaaddatanitti inataa barbaadan ajachiifattanii bitachuu dandeessu. Amma oolotaatti jechaadha bakka barbaade yoo ta'e isinii geessuu danda'u. Innaa eenyu isinii geessa isiniin jedha. Taaskiidhaan isinii geessuu danda'u makiinadhaan jechaadha. Kunoo isa kanadha kanana isiniin jedhe. Soofaan kun baay'ee mirxiidha. 80,000 jira. 65 jira. Inni kun 80,000dha. Inni kun baay'ee mirxiidha jechaadha. Soofasa bakka akkam isiniin jirare dhala keessanitti darba jechaadha. Baay'ee jabinni isaa akka addaati jechaadha. Akkuma gatii isaa wal caalu eenyu isaa wal caala. Akkasuma mucaan tokko illee hin hojjeta. Mucaan kun kan keenya yeroo tokkoyyuu viidiyoo sana hojjedheen ture. Waggaa 2 dursaa gooddanyaan kiyya tokko dhuftee keessan na dubbiftee mucaa lakkoofsa isaan kenneefi achi hojjisiifattee jechaadha. Qumsaaxinii jettee innaa eenyu biiffee jettee algaallee baay'ee bareedaa kan ta'e hojjisiifattee. Innaa baay'ee jechaadha meeshaa babbareedaa ta'e biraa hojjisiifatte jechaadha. Biiffeettee qumsaaxinii jettee anuma mana madaamii sana keessa jiru jechaadha. Hunda isaa hojjisiifatte. Xiqqoo narraa siqa ture deeme tosinii waraaba siniin jedha. Guyyaa biraa mucicha bira dhaqee kinoo qumsaaxiniin tun immoo 22,000 jedhu. Garuu sana bitadhe san turra bareedadha dhugaa dubbachuudha. Fi maaliif seetan inni 16,000 bitanii. Baay'ee mirxiidha. Innis ofii kiyyaafan hojjisiise. Ajajee tanan naa hojjedhaan akkanaa jedheen naa hojjetan jechaadha. Inni kun 22,000 jedhu baay'ee widdiidhas. Innaa amma isaan kiyyaa sanallee hin ga'u jechaadha. Karaa barrii 2 qofa qaba jechaadha. Akkasuma karaa jalaatiin illee homaa hin qabu. Kun immoo biiffeedha siniin jedha. Biiffeen akkanaa kun amma badumayyuu namni hin bitu. Yaaduma itti dhufnaan waraabe malee. Innaa qumsaaxinii inni kun irree barrii abbaa barrii 3 jechaadha. Namoonni dhugumaan ajajachuu barbaadan ani namticha ofii kiyyaa irraa hojjisiisan gubbaarra dhaabadhee tanan siniif himee asin barbaadan keessi keessan jaallate isinii hojjisiisa jechaadha. Namichi baay'ee mirxii hojjeta jechaadha. Inni nan irraa bitadhe jechaadha. Inni kun gatii cacammara gatiin isaa baay'ee fagoodha jechaadha. Dhugaan naan jedhu. Isa kana amma 28 naan jedhe dhugaa rabbii barrii 3 qaba 28 keessatti homaa waan tokko hin qabu. 28 jedha. Innaa ani immoo innaa kanan hojjisiise nolaa 16,000dha jechaadha.
Innaa akkasii isiniin jedhaa soofaarree bitachuu dandeessu. Waan barbaaddan waan fedhii keessanii bitachuu dandeessu. Odoo biyya keessan hin galin dursaatii bibbitadhaa jechaadha. Soofaa xarapheessaawwan kun hamma wajjiniin bitamachaadha gatii isin hin gaafatu. Halgaa kana immoo warroonni barbaadan 30,000 jechaadha. Halgaa baay'ee mirxiidha jechaadha. Akka biyya harabaatti akka barbaadanitti isin hojjetama. Isa kana yoo barbaadan namoonni baay'een irree kana duubatti hafee hin bitatanii. Inni kun immoo qumsaaxinii eenyu soofaa jalallee garuu danda'a. Bakka soofaa galuu danda'a. Isiniin jedha xarapheessaa gagganaa xumurama jechaadha. Qalamii minaaminni dibamee alatti hojjechaa jira waraabee. Innaa ishiin tun immoo kan televezyiinii irra godhatanii baay'ee bareeddi garuu xiqqishuudha ganaa hojjetu jechaadha. Kashiin irra godhatan kun erkabootiin kun illee hafee jira. Namoonni fedhii keessan ta'e immoo bitachuu dandeessu isiniin jedha. Halgoonni baay'ee bareedaadha jechaadha. Baay'ee hojjetu isaan kana birattan hojjisiifadhe jechaadha. Qumsaaxinii kosana waan ati filatte si hojjetu gatii baqa gannaa qabinaa qanna si hojjettee si qannasa namtichi isaa baay'ee jechaadha. Innaa kun inni immoo mucaan laalu kun immoo wantoota ganaa sirreeffama jechaadha. Waan barbaadan keessa kan godhata suurota wantoota adda addaa keessa godhachuu akkuma biyya Arabaa san jechaadha. Innaa akkasuma diizaayinii barbaadan filatanii hojjisiifachuu dandeessu. Kun biifee kana jechaadha hin xumuramne wanti hundi isaa diizaayinii kana ijoollee baay'een barbaaddu jechaadha. Isheen tuni hanga 13,000 14,000 kana jechaadha. Tuni jechaan baay'ee bareedduudha jechaadha. Warroonni bitachuu barbaadan ishii tana bitadha. Biifee guddaan inni bita sun afeera namni biifee guddaa akkasii bitu hin jiru. Sababiin isaa meeshaa keessatti guutuudhaaf yeroo hedduu si fudhata jechaadha. Guutuu hin dandeessan baay'ee guddaadha waan ta'eef barri 4 amma yooma akka itti guutu ani hundatti hin guunne garuu taruma itti guutadheen malee jechaadha. Baay'ee ulfaataadha biifee guddaan. Ishiin tun immoo gaafa mandardaraa ishiitti godhamtee wanti hundi isaa itti guutetti baay'ee mirxiidha jechaadha. Baqa kana keessa mi'a teessan bareedduu godhattu. Isiniin jedhaa hordoftoota chaanaalii kootii mucaan hojjetu sana birallee deemee viidiyoo isinii waraaba. Har'a baay'ee waan dadhabeef hin deemne isa bira. Inni namoota baay'eetti raayyata. Meeshaan inni fidullee meeshaa biyya harabaarraa biyya alaarraa fidee warrateet isa hojjeta jechaadha biyya alaa. Isaan kunis mirxee hojjetu inni sumichichisuunis akkasii isiniin jedha nama keenyadha. Homaa rakkoo hin qabu bakka isin barbaadanitti bilbila isinii kenne gatiidhaan walii galtu isiniin jedha. Mucicha bira dhaqee viidiyoo isinii hojjedha. Namoonni isinitti tolee bitachuu dandeessu otoo biyya keessan hin galini. Gaafa biyya galan birriin nama harka hin teessu hin dhumti dursanii gugguutatan malee jechaadha. Ay dafee dursee gugguuttadhe isiniin jedha maaliif seetan biyyoon galeen dhumti waan ta'eef isiniin jedha. Innaa akkas fakkaata hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa eekinoo akkanattaan deemee tanan isinii waraabee. Hedduu takka sin jaalladhaa baay'ee sin kabajaa waan dhaggeeffattaniif galatooma waan barbaadan immoo koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Ijoolleen karaa kamiin gallaa jorraan hin jirra maaliirraa hin jirra jettan immoo galuu dandeessu. Obboloota kiyya isinii tikeetti nu kutaadhaati galaan isiniin jedha. Ijoollee Beeruutiin jirtu rabbi sinaa eeguu yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Laayikii tuqa.